Magaalaan Finfinnee magaalota giddugala dippiloomaasii jedhamuun tarree jalqabaa irratti jiran keessaa tokkodha. Magaalattiin sochii kanaaf akka filatamtuuf dhimmoota ishee taasisan keessaa nageenya waaraa qabaachuun eerama. Magaalattiin nageenya ittiin beekamtuun akka itti fuftuuf biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee hojiiwwan garagaraa hojjechaa turee jira. Addis Miidiyaa Neetwoork Addis TV waliin turtii kan taasisan hoogganaan biirichaa Dr. Qana'aa Yaadataa magaalaan Finfinnee magaalaa nageenyi ishee eegamee fi jiraattonni magaalichaa shakkii tokko malee keessatti socho'anii dalagan taasisuuf hojiiwwan garagaraa hojjetamaa turuu dubbatu. Bu'uuruma kanaan yeroo wal fakkaataa bara darbee waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamu yakkoonni gurguddoon magaalattii keessatti raawwataman dhibbantaa 15 hir'ataniitii jiru. Magaalli Finfinnee baay'ee tasgabbaa baay'ee nagaa ta'uu isaati jechuudha kan qoranne. Garuu qaamoleen tokko rakkoo xixiqqoo nageenyaa asittis achittis mul'atu. Baay'ee ol kaasanii infileet godhanii akka rakkoon guddaa magaalaa kana keessa jirutti odeessisuu barbaadu. Kun faakti lafa jiru sin agarsiisu. Sirriis miti. Waliigala magaalli keenya baay'ee nagaadha. Garuu darbee wanti hattummaan nama gowwoomsuun sossobanii waa hatuun moobaayilii maal akkasii kana butanii fiiguun waan akkasii mul'ata. Kun gara fuulduraattis ciminaan irratti hojjetamuu qaba. Yakkoonni gurguddoon kanaan dura saamichi bifa adda addaatiin geggeeffamu yakka gurguddaachuudha. Waggaa darbe wajjiniin wal bira qabamee yeroo ilaalamu persentii 15 gadi bu'eera. Mankaraarsummaa fi finxaalessummaa hambisuuf caasaan nageenyaa magaalaa Finfinnee hojii bal'aa hojjechaa turuu kan himan Dr. Qana'aan uummanni mankaraarsummaa fi finxaalessummaa irratti ilaalcha qabu akka sirreessuu fi balaaleffatuuf hojiin hubannoo uumuu raawwatamus dubbatan. Caasaan nageenyaa akka waliigalaatti mankaraarsummaa hambisuudhaaf kan hojjetu akkuma jirutti ta'ee bu'uuraan garuu waan kana sirriitti irratti qabsaa'uun kan danda'amu hambisuus ittisuus kan danda'amu uummanni qaama qabsoo kanaa yoo ta'e qofaadha. Kana uummata hubachiisuu jalqabnee jirra. Uummanni keenya mankaraarsummaa immoo hin fudhatu. Uummanni magaalaa Finfinnee mankaraarsummaa karaa kamiiniyyuu keessummeessu. Yeroo duula olaantummaa seeraa kabachiisuu raawwatamaa turetti humnoonni tokko gara magaalaa Finfinnee loo'anii seenuuf yaaliin taasisan jiraachuu kan himan hoogganaan biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee Dr. Qana'aa Yaadataa qaamonni kunneen to'atamanii seeratti akka dhiyaatan taasisuu eeranii jiru. Hojii hordoffii cimaa hojjetame kanaan magaalaan Finfinnee magaalaa namoonni yakka raawwatan keessa turuuf hin mijanne taasisuun danda'ameera jedhan. Opereeshiniin olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf akka biyyaatti yeroo geggeeffamu humni baqatee gara magaalaa kanaatti galuudhaaf yaalii godhu jira. Kana qabatamaadhaan agarree jirra. Seerattis to'atamanii seeratti akka dhiyaatamus godhameera. Finfinnee yakkamaa kamiifiyyuu michuu miti. Namni kamuu bakka biraatti yakka raawwatee Finfinnee keessa dhokachuu hin danda'u. Kana qabatamaadhaanii agarsiifnee jirra jechuudha. Sababni isaa bakka kamuu yoo deemu uummanni ijaarameeti kan jiru. Mandaraan uummanni ijaaramee kan jiru. Ijaarsa uummataa gara 18,000 ol qabu. Kanaaf Finfinneen karaa kamiinuu akka kanaan duraa miti. Yakkamaan kamuu bakka fedhee dhufe kan keessa dhokatee turuu danda'u miti. Magaalaa Finfinnee keessatti damee nageenyaaf tasgabbiitiin bu'aan qabatamaa akka galmaa'uuf qaamolee nageenyaa garagaraa waliin qindoominaan hojjechuun sababa iyyuu ta'uu kan himan Dr. Qana'aan qindoominni kun uummata waliinis cimee akka itti fufuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Qindoominni caasa nageenyaa Finfinnee fi caasa nageenyaa federaalaa fakkeenyaaf poolisii federaalaa, hoomaa waraanaa, intelijeensii wajjiniin qindoomina qaba. Isa qofa otoo hin ta'in Finfinneen caasa nageenyaa ala kan ta'an immoo jiru. Fakkeenyaaf waajjiroonni mootummaa hojii nageenyaadhaaf baay'ee murteessaa ta'an. Isaan wajjin illee hojjenna. Oromiyaa wajjin immoo karaa adda ta'een hojjenna. Maaliif naannoo godina addaa naannoo Oromiyaa wajjin qindoominni utuu hin jiraatin hojii nageenya kamuu magaalaa Finfinnee irratti mirkaneessuu hin danda'amu. Caasa nageenyaa qofaa jidduu utuu hin ta'in qindoominni jiraachuu qabu. Uummanni illee walitti dhufuu qaba kan jedhu qabna jechuudha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee akkuma kanaan dura sochiiwwan danqaa tasgabbii fi nageenyaa ta'anitti balaalanitti qaamota nageenyaa naannawaa isaanii jiraniif eeruu kennuu akka qaban ibsamee jira.